mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaam Taanzaaniyaa keessatti mariin jalqabame kan itti fufee jiru ta'u maddeen achirraa ijaan argan ibsanii jiru. Mariin mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa jiru tarkaanfii gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii araarichaatti dhiyeenya qabanii fi kanneen maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Qaamoleen lamaan dhimmootii ijoo ilaalamaa jiran furuutti ce'aniiru jechuudhaanis ibsanii jiran. Gama kaaniin jilli ABO WBO ajajaa olaanaa Jaalmarroo Dirribaa fi ittaanaa isaanii Jaal Gammachuu Abboyyeetiin durfamu marii nagaa ka sadarkaa olaanaaf Taanzaaniyaa seenuusaa ajaji sadarkaa olaanaa ABO WBO ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Furmaanni siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegamtoonni keenya baasaniif kabaja argachuuf cicha keenyatti fufnaa ka jedhu ibsi kun akka mariin nagaa kun xumuramutti odeeffannoo kan kennu ta'uu beeksisee jira. Waa'ee jalqabamuu marii kanaas ta'ee haala deemsa isaa irratti gama mootummaa Itoophiyaan ibsi kenname hin jiru. Muummicha ministeeraa Itoophiyaaf gorsaa nageenya biyyoolessaa akka ta'an obbo Reedwaan Huseenii fi ministeerri haqaa ka biyyattii obbo Geediyoon Ximootiyoos gama mootummaarraa kaleessa marii kanatti dabalamuun isaanii ibsameera. Kunis marii gaggeeffamuu fi garee araara kana gaggeessaa jiru gidduutti walaamantaan argamaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'ee fudhatama jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiran. Dr. Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan IGAD marii kana dammaqinaan haala mijeessuu isaanii maddeen kun ni ibsu. Dubbi himaan Dr. Warqinaa ka ta'an obbo Nuur Mahammud Sheekh waa'ee kanaa gaafatamanii marii kanarratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu baatan iyyuu biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti yoo rakkoon uumamu dhaabbatichi cichoominaan deeggarsa ka kennu ta'uusaa akkasumas IGAD yeroo hundaa marii siyaasaa karaa nagaa fi dippiloomaasummaa filmaata duraa akka ta'e ni amanaa jedhanii jiran. Marii biyya miseensa IGAD taate inni ammaa kunis bayii furmaata waaraa qabaata jennee amannaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Noorweey marii araaraa kanarratti akka taajjabdootaatti gargaaraa ka jiran ta'uu maddeen kun ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Mana hidhaa Maqalee keessaa miliquuf kan yaalan namoonni 4 ajjeefamu manni hidhaa kun ibsee jira. Waltaasisaan mana hidhaa kana Komaander Amaanu'eel Fisahaa sanbata darbe sadaasa tokko bara 2016 miliquuf ka yaalan hidhamtoota 125 keessaa 4 humnooti nageenyaan ajjeefamuu ibsan. Eenyummaan namoota ajjeefamanis waan beekameef maatii isaaniitti himuuf akka jiran akkasumas reeffi isaanii kan kennamuuf ta'uu dubbatan. Maaltu haala kana akka uumes qoratamaa jira ka jedhan Komaander Amaanu'eel dilbata kaleessaa garuu tasgabiin argamuusaa dubbataniiru. Jeequmsa sanbata darbee uumame kanaan miseensota naga eegumsaa 7 miidhaa guddaan irra ga'ee wal'aansa fayyaa argataa akka jiran dubbatanii jiran. Har'aa maatiin namoonni jalaa hidhamanii jiranii nageenya isaanii hubachuuf jecha dabaree dhaabbatanii mul'atu turan. Isaan keessaa tokko ka ta'an obbo Hintsaa Gabramadin akka jedhanitti hidhamtoonni seera dhaabbatichaa kabajuun akka jiraatan mootummaanis mirga hidhamtootaa kabajuu akka qabu dubbataniiru. Hidhamtoonni meeqa mana hidhaa sana keessa akka jiran ibsuurraa kan of qusatan Komaander Amaanu'eel kan miliquuf yaalan garuu bilookii tokko keessatti ka jiran ta'uu dubbataniiru. Kan miliqee ba'e garuu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Paartii Federaalistii Sidaamaa gidduutti wal dhibdee uumameen hoogganni paartichaa falmii cimaa keessa jiraachuu ittaanaa pirezidaantiin paartichaaf itti gaafatamaan hariiroo alaa ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Phexros Dubbisoo beeksisaniiru. Faallaasaa kanneen dhaabbatan hojii raawwachiiftonni 10 kan keessa jiruuf barreessaa paartichaa obbo Gammane Hassaanaan qaamni geggeeffamu obbo Phexros paartii Federaalistii Sidaamaa kan bakka hin buune paarticha dhaabsisuudhaaf yookaan dadhabsiisuudhaaf mootummaa naannoo waliin wal cina hiriiraniiru jechuudhaan hojii gaggeessituu paartichaan hojiirraa eeggatamuu isaanii dubbatan. Falmii paarticha gidduu jiru mootummaa naannoo waliin wal qabsiisuuf yaalii taasifamu waajjirri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannichaa ofirraa ittisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasarraa gabaaseera. Gara oduu taanutti naannoo immoo Somaaliyaa keessatti roobni cimaan argame hin beekne lolaa cimaa dhaqqabeen namoonni gara walakkaa miliyoonaa ta'uu qe'ee isaaniirraa akka baqatan gochuudhaan namoonni 30 ol akka du'an ministiriin biyyattii wixata kaleessaa ibsee jira. Uummanni Somaaliyaa kun jalqaba baatii kanarraa eegalee rooba cimaa addaan hin cinne kan sababa haala qilleensaa El Niinoo jedhamuun dhufeen manni jireenyaa isaanii fi lafti qonnaa isaanii bishaaniin guutamee jira. Balaan kun ka dhufe caama hamaa argamee hin beekne ega mudatee boodaa fi lammiileen Somaaliyaa miiliyoonaan lakkaa'aman qarqara afaan beelaa ega ga'anii booda. Sababa lolaa bishaanii kanaan namoonni walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee isaaniirraa baqataniiru ka jedhan ministeerri odeeffannoo Daawud Awees kanneen biroon miliyoona 1.2 immoo miidhamuu akka danda'an akeekkachiisan. Qondaaltonni mootummaa du'a namoota 31 kan mirkaneessan yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii kan kana caalu ta'uu danda'a jedhaniiru. Badiisi guddaan kun naannoo Somaaliyaa gama kibbaa kutaa Geedoo fi kutaa Hiiraan waaltaa keessatti ka dhaqqabe yoo ta'u lagdi Shabalee guutee cabsee bahuudhaan daandilee liqimsee qabeenya magaalaa Beledoween keessaa fudhatee jira. Bidiruun godaantotaa qarqara galaanaa Yemen kan wal waraanaan miidhame irratti garagalte namoonni kumootaan lakkaa'aman irra caalaan isaanii gaanfa Afrikaa irraa ta'an eessa buuteen isaanii dhabamuu qondaaltonni Yemen wixata har'aa ibsaniiru.
Qondaalli waardiyyoota handaara galaanaa Yemen magaalaa qarqara galaanaa Moochaatti argamurraa Khalid Al-Subehi akka jedhanitti bidiruun godaantota 75 qabate dilbata kaleessaa galagalee. Kanneen keessaa namoonni 26 lubbuun hafuu fi yoo xiqqaate namoonni 46 achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbata oduu Associated Pressiif ibsaniiru. Qondaalli eegdota qarqara galaanaa kabiraan Leetanaa Koloneel Olwaan Al-Qamri akka jedhanitti hojiin barbaacha namoota eessa buuteen isaanii dhabame wiixata har'aas itti fufee jira. Qondaala waardiyyaa handaara galaanaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan waabeffachuun dhaabbati oduu mootummaa Yemen Saabaa akka jedhetti bidiruun kun sababaa qilleensa cimaatiin ka garagalte ta'uu fi namoonni doonii sana keessa turan hundi dubartootaaf daa'imman dabalatee bishaan galaanaa keessatti akka Israa'el Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa namoota 200 ol hidhattoota kanaan onkoloolessa torba ukkaamsamanii butaman bilisa baasuuf waliigalteen jiraachuu mala ka jedhu irratti hamee jiru ilaalchisee dubbatanii jiru jedha gabaasi Veroonikaa Baaldiraas Igleesiyaan ergame Bafaqaaduutu dhiyeessa. Erga hangafoonni biyyoottan Arabaa hedduun Saawud Arabiyaa keessatti wal arganii haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu jabeessanii balaaleffatanii guyyaa tokko booda gorsaan dhimma nageenyaa masaraa White House Jack Sullivan televezyiinii ABC jedhamu irratti bahuudhaan lola Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti ejjennoo United States jala muranii ibsanii jiru. We believe in the importance of the laws of war, which means taking every possible measure to protect civilians. Barbaachisummaa seeraa yeroo wal waraansaatti ni amanna. Kana jechuunis eegumsa namoota nagaatiif jecha tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu jechuudha. Akkuma sanaan immoo sochii Israa'el shororkeessummaa ofirraa ittisuudhaaf taasiftu bira ni dhaabbanna. Namoota Gaazaa keessatti du'aa jiran ilaalchisee ibsa ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken kennan irratti dhaabbata televezyiinii CNN irratti kan gaafatamanii muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu akkana jedhanii jiru. I think any civilian loss is a tragedy, and the blame should be placed squarely on Hamas because it prevents them from leaving the war zone. Sometimes at gun. Badiinsi lubbuu namoota nagaa waan gaddisiisaadha jedhee yaada. Komiin isaas kan dhiphachuu qabu Hamaas irratti qofa. Sababni isaas akka isaan bakka waraanaa keessaa hin baane qawweedhaan dhoowwe karaa namoonni bahuu qaban kan nu shaagne irratti dhukaasaa ture. Karaa biraatiin waa'ee namootni onkoloolessa torba Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman ilaalchisee waan dubbatanis qabu Netanyahuun. Yaadni isaanii kun dhaabbata televezyiinii NBC irrattis qilleensarra ooleefii jira. Extraordinary work that the IDF is doing, putting pressure on the Hamas leadership. That's the one thing that might. Wanti addaa waraanni Israa'el gochaa jiru hooggansa Hamaas irratti dhiibbaa uumuudha. Sana wanti waliigaltee uumuu danda'u. Yommuu waliigalteen argamu dubbanna. Yoo fiixaan ba'e ibsa irratti kennina. Muummichi ministeeraa Israa'el itti dabaluudhaan erga wal waraansi Gaazaa raawwatee booda akkaataa bulchiinsa Gaazaa irratti yaada kennaniin Gaazaan harka Israa'el keessa turuu qabdi jedhanii sana murteessuudhaaf garuu yeroon isaa amma akka hin taane himaniiru. As far as the civilian management of Gaza, we need to see the following two things. Gaza has to be demilitarized and Gaza has to be de-radicalized. Hanga bulchiinsi siviilota Gaazaa keessatti hundaa'e wanneen itti aananii jiran kana lamaan ilaaluu qabna. Gaazaan warreen hidhatanii lolan irraa bilisa ta'uu qaba. Gaazaan finxaaleeyyoota irraa walaba ta'uutu irra jira. Akkanatti fakkaatutti hanga ammaatti aangawoota bulchiinsa Paalestaayin dabalatee waan kana gochaa waan jiru hin fakkaatu. Kunittuu kanaan jiru yommuu dhaabbileen mootummoota gamtoomanii adda addaa haleellaan hospitaalota Gaazaa irratti raawwachaa jiru atattamaan akka dhaabbatu gaafachaa jiran kanatti siviilonni lammiilee Paalestaayin Gaazaa kaabaa keessaa yaa'anii bahaa akka jiranu ibsa.